Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu shananiitti sosochiin duula Filadhaa Paartii Badhaadhinaa geggeeffame. Paartiin Badhaadhinaa cabinsa rogdaneessa biyya keenya ittiin qoramaa turtee wallaanuun biyya diigumseerraa baraaree gara badhaadhinaatti imalchiisaa jira. Itoophiyaa fiixee diigumsaarraa deebisuun biyya tokkummaan sabdaneessummaan keessatti dhugoomee fi hariiroon obbolummaa itti cimee paartii taasisedha. Paartiin Badhaadhinaa filannoo marsaa jaaffaa irrattis waadaa ummataaf galee qabatamaan raawwachuuf har'a waadaa haaraa ummatatti dhiyaate duula Filadhaa gaggeessaa jira. Kutaan magaalaa Bokkuu shananis bu'aa yaadama badhaadhinaa kan ta'e hojii misoomaa garaagaraatiin jijjiiramaa jiru kanaan sagantaa duula Filadhaa bakka miseensonnii fi deeggartoonni paartichaa argamanitti duula Filadhaa gaggeessan. Sosochii duula Filadhaa kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan hojii raawwachiisan olaanaa kutaa magaalaa Bokkuu shananii obbo Taayyee Doorii paartiin Badhaadhinaa waggoota shanan dabarse kanatti rakkoolee biyya keessa fi alaa isa mudateef osoo harka hin kennatin paartii biyya sabdaneessummaan dhugaa itti mirkanaa'ee fi duudhaan obbolummaa itti dagaage dhugoomsuudhaan aadaan siyaasaa ammayyaa'ee fi seenessi hammataan Itoophiyaa keessatti akka biqilu taasisee jira jedhan. Rakkoolee walxaxaa biyya kana keessa jiran gama siyaasaatiin, gama diinagdeetii fi gama hawaasummaatiin jiran waggoottan dabarsine uummata wajjin, deeggartoota wajjin harka wal qabannee tumsa ummataatiin rakkoo fi qormaata nu qunname gara carraatti jijjiiruudhaan ummata kana gaafii ummata kana dhaloonni gaafachaa ture, kan kaleessa dhaloonni gaafachaa ture, kan dhaloonni ammaas gaafachaa jiruu fi kan dhaloonni boru nu gaafachuu danda'u karaa madaala isaa eeggateen rakkoo biyya kana keessaa furaati jira jechuudha. Jingama hundaan eegalame cimee itti fufuun Itoophiyaa fakkeenya badhaadhinaa taatee ijaaruuf paartiin Badhaadhinaa hojjetaa jiraachuu kaasanii filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa paartichi mallattoo isaa bisii yookaan adoo qamadii qabatee waan dhiyaateef paartii Badhaadhinaa akka filatan dhaaman. Kutaan hawaasaa hundumti keessanuu badhaadhina filadhaa mallattoon kenna nadoodhaa bisii qamadii bisiin qamadii tumsaa waloomaa. Saganticha irratti kan argaman kantiibaan ittaanaa magaalaa Adaamaa obbo Nigaatuu Mootummaa paartiin Badhaadhinaa paartii abdii dhaloota haaraa firiin sabdaneessummaa keessatti cichee mul'ateedha jedhan. Paartiin keenya paartiin Badhaadhinaa qaaxee diigumsaarraa paartii baraareera. Paartiin keenya paartii abdii har'aa abdii boruu kan ta'e duudha paartii keenya fi akkasumas immoo qajeeltoo guutuu kan qabu keessattuu kabaja lammiilee fi akkasumas immoo ummatoota bilisummaa lammiilee kan eegu haqa kan kabachiisu obbolummaa fi obbolummaa kan kabaju sabdaneessummaa kan jajjabeessu wal kabaju wal danda'u kan qabu paartiin keenya paartii waadaadhaan osoo hin taane gochaan waa mirkaneessuudha jechuudha. Paartichi fayyadamummaa hawaasa bal'aa gama hundaan milkeessuuf filannoo marsaa torbaffaa cichoominaan hojjechaa jiraachuu ibsanii badhaadhina filachuun federaalizimiin dhugaa akka mirkanaa'uu fi tokkummaa sabdaneessummaa sonoo obbolummaatiin dagaagee akka lafa qabatu taasisa jedhan. Badhaadhinni nageenya, badhaadhinni dimokiraasiidha, badhaadhinni waa hunduma, badhaadhina filachuun egeree keenya murteeffachuudha. Keessummaa kabajaa ta'uun saganticha irratti kan argaman itti gaafataman waajjira paartii Badhaadhina magaalaa Adaamaa fi kaadhimamaan caffee hawaasa magaalaa Adaamaa bu'aa shannaa fi ajjamaa paartiin Badhaadhinaa mootummaa sabdaneessa kabajuu mirga lammiilee hunda kabachiisuu nageenya waaraa mirkaneessuu fi badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuuf hojii bu'aa qabeessaa hojjechaa jiraachuu ibsan. Paartiin Badhaadhinaa biyya dimokiraatoftuu walqixxummaa fi misoomni waloo keessatti mirkanaa'ee ijaaruuf qaamni hawaasaa hundi filannoon isaanii paartii Badhaadhinaa ta'uu akka qabus ergaa dabarsan. Badhaadhina hunda galeessa Itoophiyaa mirkanaa'een dimokiraasii Itoophiyaa bu'uura cimaa irratti dhaabbate arguuf paartii yaadama qajeelaa qabu badhaadhina filadhaa. Badhaadhinni sabdaneessummaadha. Badhaadhinni jaalala. Badhaadhinni tokkummaadha. Badhaadhinni dimokiraasiidha. Badhaadhinni waa hunda. Kanaaf badhaadhina filachuun Itoophiyaa hiyyummaa keessaa baate arguudha. Kanaaf mallattoo filannoo paartii Badhaadhinaa nadoo qamadii ta'e nadoon qamadii yookaan bisiin
ida'amuu, tokkummaa, walooma, milkaa'ina, fakkeenyummaa fi ibsituu ol ka'insaa fi birmadummaa Itoophiyaati. Attonni saganticha irratti argaman gama isaaniitiin mootummaa uummataan ijaaramee cimsuuf filannoon isaanii paartii badhaadhinaa ta'uu ibsanii jiru. Paartii badhaadhinaa baay'ee jaalalan qabaa, biyya teenya biyya guddinaati, biyya jaalalaati. Hawwiin qabaa, jaalala sirriittan qaba jechuudha. Biyyi teenya biyya misoomatee biyya guddinaati, jaalalan qaba jechuudha. Paartiin badhaadhinaa paartii nageenya, paartii misoomati. Paartiin badhaadhinaa keenya filachuudhaaf qophii irra hin jiraani. Ofii gama kootii waan hundaayyuu xumurreera nuti.